namummaan isaanii tokko warra tarrakeetu adda adda tarrake malee. Kiristoosiin inni macaafa qulqulluutii fi inni quraana keessaa tokko jettee amanta. Akkasii? Maqaadhaan tokko gargar histirii isaanii tarrakan malee namni sun namuma sana. Okay. Kanaafi histirii garagaraatii ka quraanaa histirii biraatu barraa'ee ka macaafa qulqulluu histirii biraatu barraa'ee malee maqaan isaanii tokko jechuudha. Namummaan isaanii tokko waa'ee nama sanaa garuu warri wangeela keessa gabaase gargar gabaasanii jaratu. Tole kiyya daqiiqa naan dhaabina cadhisaatti fufa hangaaf mela qofa gaafadha waan ta'eef cadhisaatti fufa aga daqiiqa jedhumatu. Kanaaf kati naan jedhaattu Yesuusima tokkochaa warri macaafa qulqulluu akka biraatitti gabaasee warri quraanaa akka biraatitti gabaasee jedhaatta. Adda baafachuu waan barbaadeef. Quraanni sirrii gabaase warra wangeelaa tasiifachi godhe malee siin jechuu jira. Maaliif jennaan namaan barreeffame waan ta'eef wangeelli. Naagale bakka akkuma jette siin jedhaaraan. Quraanni qajeelchee barreesse akka hankeetiis. Macaafni qulqulluun ammootu hin qajeelchina. Kanaaf akka garagaraatiif barraa'eedha. Akkasiin akkati jedhaatu. Namummaan sun namumadha. Garuu gargari malee ka barreeffame. Kanaaf obboloota koo adhaan booda Kiristoosiin macaafa qulqulluu keessa jiruu fi quraana keessa jiru garagara. Sababni isaa akka garagaraatitti barraa'e waan ta'eef ilaalan dhaggeeffadhu. Hold on amma natu hasaara. Natu hasaara na eega. Natu hasaara na eega. Murtii kennaa jirta. Murtii kennaa. Yeroon kiyya. Yeroon kiyya. Yeroo keetti nan falmaa dhagaa. Daqiiqaa kiyya irratti. Daqiiqaa akkasii waa dhaban ani hin jenne. Sila yeroo ani isi daqiiqaa dhaba. Dhaba daqiiqaa. Ilaal ana akkan jedhee fakkeenyaaf. Daqiiqaa dhaba. Xibbeessoo dhumadha. Fakkeenyaaf waan xibbeessoo Farhaan sirriitti waa'ee xibbeessoo gabaase yoo ta'e abdiin yookiin mubaarak dhufee waa'ee xibbeessoo jedhisee gabaase jechuun namni sun nama sana miti jechuu miti. Fakkeenyaaf waa'ee Haile Sillaasee fi waa'ee Dargii Amaarri akka biraatti gabaasuu fi Oromoon akka biraatti. Amma nagee laabsite qoy. Misal baasee gaafadha qoy. Qoqoo ishii misal baasee gaafadha. Ka macaafa qulqulluu keessa ibsame sirri moo ka quraana keessa akka macaafni qulqulluu itti ibse sirri moo akka quraanni itti ibse sirri? Macaafa keessatti waliin makanii kan sirriis qabaa kan keessaa waliin makanii dhaantu jira waliin dhaani. Sirriis qabaa kan itti makamees jira. Kanaaf ati ka macaafa qulqulluu keessaatu sirri jettamu ka quraana keessa sirri jetta. Quraanaatu sirriidha garuu quraanni mee hin dharramaani macaafa dogongora qabaatu dogongora qaba jechaa jira macaafni bara. Dogongora qaba malee bakka sirrii. Amma naa deebi'eera bakka naa deebi'eera dhaabi. Macaafni qulqulluun mormituun Kiristoosii inni abbaa fi ilma ganu isa kana jedha. Akka macaafa qulqulluutitti quraanni mormituu Kiristoosiiti. Tokko kana lammaffaa gaafisi gaafadhan mallee waa'ee du'ee du'aa ka'u gooftaa Kiristoosiin fudhatta reet. Maal gochaan fudhadha quraanni naan hin jedhu bara. Thank you. Nagay hin fudhattu. Kanaaf du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosii hin fudhattu taanaan barnoota seexanaati akka macaafni qulqulluun jedhutti. Ragaa. Sanammoo namatu jedhe malee Kiristoos qoyqa. Ilaali barnoota seexanaa gateeti ibroota keessatti namni ibroota barreesse gaafa inni mimmaan buusee waaqayyoon kadhatu kadhannaan kee dhagaameera jedhee Yesuus du'arraa gaafa hafe kan seexana ta'e nama ibroota barreesse sana malee ana Farhaan miti. No ka ibroota ka jedhu kadhata kiyya kadhannaan isaan dhagameef ka jedhu kadhannaa isaatitu kadhannaa isaatitu kadhannaa isaatitu akkana jedha na dhaggeeffadhu ka kadhannaa isaatitu feeti kan kee haa ta'u jedhe akka fedha kiyyaatii miti feeti kan kee haa ta'u jedhe kadhannaa isaatu dhagameef jechuun ammootu fedha abbaati ta'e jechuudha. Feeti abbaa ammootu ilmi isaa du'ee dabarsee kennee karaa ilma isaa nama ofitti araarsuudha jechuudha. Kana ragaatuudhaaf Yesuus Kiristoos du'uu isaatiif gaafa fannoo irraati gaafa jarri fuudhanii ajjeesan namni argee jira. Fannoo irratti osoo hin taane yeroo inni du'u. Fannoo irratti arguu osoo hin taane gaafa jarri ajjeesan namni ijaan argee jira barattoota keessa dhaabbate. Dubartoonni dhaqanii haga inni boolla awwaalamuuf dhaqanii reeffa isaa akkatti buufanii dhaqee ilaalle. Gamboolaas hin gaafanne gaafa jarri reebanii ajjeesan kan ijaan argee jira siin jedhe. Fannoo Yohaannis kan inni haadha ofii hadara haadha koo jedhee noo eenyuun jedhe. Fannoo irra taa'ee jedheen isan booddee fannoo irra dhiisanii fudhatanii deeman sadimmaa hankasi gaafate gaafa lubbuu kee abaasa namni haga dhumaa ka wajjin deeme haga dhumaa wajjin deeme jedha macaan qulqulluu. Ishi gaafii na gaafattu dhiisi gaafii karaa kan keeti miti. Holdoon sijjammar saraa sa'aatii keeti miti na gaafachuu fedha mirga hin qabdu. Holdoon. Ishi xumureera gaafii si gaafadhu. Kadhumaa macaafa qulqulluu keessatti raajii yookaan ammootu ergamaa ati beektu jechuudha. Ka macaafa qulqulluu dhiisi. Ka ati beektu. Kaanii fi rabbi tokko jedhe yookaan ammootu
an jireenya kenne jedhe beeku jira. Redeebime. Raajii ati beektu keessaa macaafa qulqulluu quraana keessaa ta'uti. Quraana keessa tokko ka'anii fi rabbi yookaan abbaan tokko jedhe. Yookaan immoo jireenya natu kenna jedhe. Yookiin immoo natti amanaa ka jedhe jira. Hayya quraana keessatti ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbiin anattis ergama rabbiittis amanaa jedhee dubbatee jira. Kana jechuun nabi Muhammadittis amanaa anattis amanaa jedhee rabbiin dubbatee jira. Waa'ee jireenya kennuu kan jedhu wait. Gaafii kenna dhaggeeffattee miti? Dhaggeeffadhee si deemaa jira itti si deemaa jira. Kana manaa jedhees jira itti ennaa itti dhufe. Kan immoo jireenya kennu jira ka jette Iyyesuus ofii isaa iyyuu jireenya fudhate waan ta'eef jireenya fudhate daabboo fudhate namaa qunxurtee kennuuni ofii kennite ofii qabaattee kennite osoo hin taane waan sii kenname kennite jechuudha. Waan beekaa ta'u gaafii asii gaafadhe qofa naa deebise. Gaafii asii gaafadhe qofa. Dhaggeeffadhu. Rakkina wayii kasirraa argaa dhufaraan yeroo namni dubbatu humnaan piriishar nama godhuu barbaadda. Yeroo garuu namni si jalaa dhaggeeffatu kan biluuf gochuun barbaadu gaduuf deebisi gaafii kana dhaggeeffadhu. Nuti siin jedhaaru raajiin yookaan ergamaan ati beektu kaanii fi abbaan yookaan anii fi waadhi tokko jedhe afaan ofiitiin yookiin mootu kan ani jireenya kenna ani jedhe yoo jiraate kanneen lamaan natti gaafii dhumaa ka sadaffaatti darbee xumura gaafii kiyya. Ayyee inni jireenya kenne naan jettu Yesuus ofii isaa jireenya hin fudhanne Yesuus jireenya kenne jechuun isuma barsiisuu jireenya jedhama malee jannata kenne jechuudha miti. Jireenya kennu jechuun barsiisa. Wait, mata duree kana qabnaa miti ani fadillee waan naa mariin kenna lammaffaa mata duree kana naaf fakkaata. Rakkoon tokko jiru marii kan hin beeku waan ati marii maal akka ta'e hin beeku yoo jiraate rakkoon qabu ta'uuf naan marii lammaffaa hin beeku maal akka. Gaafii lama naan dhiyeessineet. Gaafii lama naan dhiyeessineet. Yoom marii moo? Marii natti naa dhiyeessi keessaa marii lammaffaa maal jedha? Marii itti ufna rakkoon hin jiru marii jiraannaan san dhiyeesse marii rakkoon hin jiru angaruu amma siif hin deebisa akkan jedhe jireenya Yesuus Kiristoos ofii isaa fudhatee waan kennuudhaati jireenya kenne jechuun Yesuus Kiristoos barsiisa inni barsiisee namni isa jala hordofee deeme jireenya argata jechuudha malee Yesuus Kiristoos akkasumatti lafa hammaaree jireenya namaa kenna jechuudha miti innuu waaqarraa fudhatee siin jedhan. Aniif inni tokko ka jedhe jiraare aniif abbaan tokko ka jedhe jira aniif waadni tokko ka jedhe jira. Ay sana Yohaannis bakka biraatti dogongore malee abbaan na caala jedhee Yohaannis 4:28 irratti dubbateera. Kanaaf aniif abbaan tokko ka jedhe ka biraan jiru jechuudha. Kiristoos garuu aniif abbaan macaafatti araarsa dhugotu jarru waliin galle iddoo biraatti Yesuus na irra caala abbaan jedheera. Tokkotti immoo abbaaf ani tokko jedhee kamiin sirraa fudhadha lachuu fudhadhu akkas taanaan saniifu macaafa araarsi kayti gootu na gaafa jarri tokko walii galan kan. Hayyeettuu fi gaaffii gaafii. Walii galatti Yesuusin macaafa qulqulluu keessa jiruu fi ka quraana keessa jiru garagaraa Yesuusi garagaraati ka dhufamee olii harkifamaaru isa akkasin na qabadha. Kadhuma NIV isa jette san irratti amma ragaan mul'isisa. Isaa kan inni baasu sana egaa. Daqiiqaa sadhaa baafi. Rakkina qabu baasi. Hayyee. NIV irratti ni NIV sagalichi the word was God mu maal jette barreessee ture asitti. Echi itti fufi mee. The God is word jedha. The God is word. The God is word. Yes. Hayyee qoy viidiyoo garagashta. NIV irra baasi. Aye, Bible habi NIV sin jedheera NIT sin jedha IV jedhe sinas sirreessera NIT sin jedhe Bible habi ta'u argitee takan itti uf rakkina qabu Bible habi walumaa gurri barreessaniirani. Aye, Bible habi keessatti NIT keessatti maal jedha? NIT maal inni? NIT moo seenite keessa laalika isa sastaayin si barsiisa. Maal inni? NIV dha kanan beeku. Aki qoradhu kama waan inni daqiiqaa lakkoofsisaa bakka aduma ture rakkina qabu. Isin qofa bara. Waa'ee macaafa naan hin jenne isa moo dhaqite ofii keetti xaxaraatti kana maal na gaafattare nan barsiisu naan hin jenne. Waa'ee macaafa nama gaafadhu jetteetta waan taateef NIT maal akka ta'e dhaqiti qoradhu gaafadhu malee naannan gaafatin ani gaafatte dura si deebisa. Hayyee maal jedhaa? Asirraa isinii dubbisuu barbaadan in arki in hoo jedhe logos kyaa hoo logos an prostun tion kyaa tios in hoo logos jedhe maal jechuudha jennaan in the beginning was the word and the word was with God jedhe jalqaba sagalee ture ammallee sagaleen with God dhageeffadhaa qofa with God hin jedhu jette kana amma immoo with God jedhaa ganaadha. Injeru injenne an injenne dogongorin injenne fidde video nagarsiisu dandeessa maal jedhe word and the word jedhe durarratti sagalee jira jedhe sagalee fi sagaleen jedhe amma sagalee fi sagaleen was with God jedhe was with God sagaleen eenyu faana
waaqayyo waliin jiraa jedhe. And God was the word jedhe. Ilaal sagaleenis waaqayyo ture kan isin jettan inni immoo maal jedhe? God was the word jedhe. Waaqayyo iyyuu sagaleedha jedhe. Shuutu iskiriinii godhadhu gaditti dubbisi. Nan dogongoree moo sirriidha? Na deebi'eeram. Galatoon. Sumur bakka. Ayyee. Deebis. Ayyee. Yeah. Anillee kasin jedhaaru the word was God. With God and there was God. Lachuu jedhamu. Dhageeffadhu. With God illee dubbifteetta. Was God illee dubbifteetta. With God and there was God. Jecha kan lachuu naqabadhu. Waliin ture inni nuu waaqayyoodha. Period. Xumuradheera. Daqiiqaa kiyya xumuradheera. Sagaleen waaqayyo ture jettanii? Sagaleen waaqayyo ture jettaan? Sagaleen waaqayyo ture jette? Hold on this. With God and there was God. Lachuun fayyada jechuudha. Lachuun. He was with God. He was God. Gaaffiin koo kanaa miti. Gaaffiin koo kanaa miti. Waaqayyo iyyuu sagalee ture jedha. The word was God jette mun jenne. The God was word jette mun jenne. The God was word jette mun jenne. Dhumarratti akka jedha. God was the word. No, God was word jedha. God was jette miti. God was word jette miti. Lan, God was word. Word was God. Garaagarummaa ni jiru maali? The word was God. Garaagarummaa guddaa qaba. Sagalichi waaqayyo sagaleedha jechuun maal jechuudha garaagarummaa isaa? Sitti immoo garaagarummaa isaa sagalichi waaqayyoodha. Sitti maqaa qoy. Sagalichi waaqayyo sagaleen waaqayyo ture jechuun sagaleen jalqaba ture iyyuu sagaleen humti sunu waaqayyo jechuuf Yesuus Kiristoos waaqa gochuuf deemtani. Garuu asitti sagaleen jalqaba ture sagaleen sunu waaqayyo waliin ture jedhe. Sagaleen sun immoo sakam jenna waaqayyo iyyuu sagalee ture. Kanaaf waaqayyo sagalee erga tureeti sagaleen isaa waaqayyo keessa jira sinumaayyuu. Waa'ee sagalee waaqayyo dubbataa jira malee waa'ee Yesuusiin dubbataa jiru sin jechuu barbaade asitti. Tole bakka xumureera galatoomii marii bareedaa goonee fi yeroo gaarii qabaadhu akka gaarii tufne kutaa lammaffaallee waliin mari'annee itti fufna. Wanti guddaan daqiiqaa tokkotti qabu keessatti dubbadhaa balleessuu illee dandeetta rakkina qabu. Marii lammaffaallee itti fufna. Marii kanarraa namoonni hundinuu wanti barachuu qabdanii tarii nu ariifannee yeroo kenna fixuu waliif fayyadamne ta'uu danda'a jechuun ariifannee fayyadamne ta'uu danda'a. Namoonni as jala jirtan immoo waan kanneen ragaadhaan qabataa bifa barreeffamaatiin baay'iftanii akka dubbiftan. Anamma dhimmi kiyya Farahaan mo'achuu miti. Farahaan illee nama mo'achuu miti. Garuu jidduu kana yoo dubbii wayii dabarsinee namni waa fayyadame jechuuf. Kanaaf akkasii fudhadhaa mari'adhaa an akkas godha akkas hin godhu kun immoo namni dhageeffannee adda baasaa waan jettu daqiiqaa tokko lama sii kennee daqiiqaa tokkotti dubbadhuuti achiin mana keenya deebinee waa jennee xumurraa sa'aatii afurii wadhakkaa ta'eera na biratti daddafee deemu qaba waan ta'eef. Galatoomii duraan dursatti waliin mari'achuun haalaan waliin dubbachuun dingatallee walitti wacamus maal jedhamus haala gaarii ta'een mari'atanii warratti xumuruu waan nama gammachiisudha. Walumaa galatti warra obboleeyyaa kiyyaa jala jiraniif waa dabarsu kan musliimaas kan kiristaanaas wanti nu asirratti dhaabbannee dubbannuu fi namni waan dubbannu irraati waa akka baratuuf itti aansu wanni nu marii kanatti dhufnee fi lubbuun badaa jirtu gara lubbuu hin badiin haa deebitu jenneeti. Saniifuu akkuma dhagaa turtan immoo waa Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa arragaaggatneeti ba'u jirra. Egaa Yesuus Kiristoos nama malee waaqa miti. Kanaafuutii hundi keessanuu karaa dhugaa gara waaqayyoo. Argite wrong conclusion. Anka jedhe feer godhee kaaye. No dhaggeeffadhamu. Kun amma ati bifa maaliin geettan? An bifa feer ta'een kaaye kana mormi deebisaattan. Ani waaqummaa qaba siin jedhee xumureen. Waaqummaa abbaa qaba. An akkas jedhe jedhi kaa. An akkas jedhe malee akkas jennee xumurreen jedhin. Ana tokkotti. Ba'aa jira bara namni sikkoo. Yesuus Kiristoos nama malee waaqa kan taane sin agarsiisee ba'aa jira adeem kan dhimma kuwaasaara malee kan kiyaasaa jiru ammas. Mari'annee jedhi dogongora mariiti ka godhaatu. Mari'annee gaafa jennu ati nama jettee mari'atte anammoo waaqa jedhe kana murtee ka fudhatu abba. Maaf feeriin taatu feer pirezenteeshinii. Mari'anne irratti maal jechaa jira? Walitti fuune. Nama ta'uusaa. Ilalaan. Isin ibseen ba'aa jira jechaa jira uummataan. Na biratti maal na ibsite ta'eetiif hin beektu an akka kiyyatti hin beektu ati akka na dubbattee ta'e. Maal gochaa dhuftee Marii. Ergan beekne maannaa marii. Na dhaggeeffadhaan. Yaada kan kee. Ergan beekne maannaa mari'achuu dhufte.
wanti si mari'achuu dhufee fi namoota baay'ee dogongorsiisaatu jira waan ta'eef namoota baay'ee dogongorsiisaatu mari'atamu ka tibbeeso kun loojikii iyyuu deemu nama hin beekne wajjiniin hin mari'atamu nama hin beekne wajjiniin hin barsiisama malee dhaqee mana baratte kootu baradhu farhaan jedhamee barsiisa malee nama hin beekne wajjiniin qixxee ta'anii hin mari'atamu si galee kun waan loojikii si galee dogon maaf ammatiin maaf akkana goota mafaraan maalu maaf akkana Anifati nagaa waliin mari'anne waliin mari'anne situn beektu natu beekaa of hin jechaa jirta otoo beekta waaqayyo iyyuu sagalee argitu ture Farhaan awwaay beekumsa dubbadheeraan galatooma atillee galatoomsiin jedhetu mure malee awwaay garee kanaa dubbadheeraan ani immoo waan hin qabu maal jette waan hin qabu naasee ani immoo waa'ee Kiristoo Farhaan ila please na ila irra walii gallee nama ta'uusaa irra walii gallee jettee baraka Anna mata urra wali sigale ma jechara sinin jedema anti beso wae nama ta'uusaa dubbadhee jedhika wae nama ta'uusaa dubbadhee inni wae dhaggeeffataa jiruni wae Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa walii gallee isiniif seen bahaa jira chaanii jira waa malee beso wajjin walii gallee chaa jiru ani akkas dubbadhe ani yoo maqaa kee dheetti beso baana walii gallee jire banagarachi laatu wanti beso baana jette besoon Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa nama fudhatta ani garuu besoon jenni ani waan barsiise keessatti Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa ergamaa ta'uusaa isinitti mee isin agarsiise deemee kanaafuu Yesuus Kiristoos nama dha waaqa miti gara waaqayyoos tokkichaa isa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhugaadhaan kan gabbaramu dhaalika bi'anna Allahu wal haq dhugaadhaan Allah inni dhugaa isa dha kan jedhee Qur'aana keessatti dubbate gara Allah isa dhugaa sanatti koota isiniin jechuudha barbaada galatooma tokkina waliin gootanii fi hangama kiyyaan xumureera yoo si mufachiise dingata dhaggeeffattoota illee dabalee yoo mufachiise ifama siin jechuu barbaada wanti walirraa barachuu malee wal mufachiisuudhaaf asii dhufne thank you eebbifame fayyaa ta'e nagaa ture illee ayyaanfadhu fayyaa ta'e